Obboleeyyan kana yeroo baay'ee kan nuti hordofnu yookaan hojii jaraatiin kan nuti jara beeknu pirankii hojjechuudhaani. Obboleeyyan adda addaa biyya adda addaa tahanii pirankii ajaa'ibaa kana nu biraan gahu. Pirankii kana haala kamiin kan jarri hojjetan osoo walitti himin dalagumoo walitti himaniiti kan jarri dalagan. Akkasuma kaameeraa akkamii fayyadamu moobaayilaa waraabumoo kaameeraa gurguddaa fayyadamanii. Kan waliin ilaallu ta'a namoonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan sabskraayibii, laayikii, sheerii hiriyoota keessaniif gochuu hin dagatinaa. Turtii gaarii. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashama akkam jirtu hordoftoota Oromoo Teknoo irratti barnoota adda addaa wantoota isin barsiisan jennee yaanne isinii qabannee dhufna yeroo hunda. Har'a gaaffii namoota baay'ee kan ta'e takka isinii qabadhee dhufeen jira. Inni tokkoffaan kaameeraa akkamiitiin kan jarri waraaban? Kaameeraa maanii qabumoo moobaayila bakka ta'e dhoskuudhaan kan jarri fayyadaman? Viidiyoo tokko irratti inni beekamaa akka jarri moobaayila dhoskanii moobaayilaan waraaban. Sagaleenoo akkamitti fageenyarraa qulqullaa'ee akkasitti dhagahamuu danda'a? Sagalee yeroo tokko moobaayilli bakka biraa dhokatee waan jiruuf haala kamiin sagaleen kun fageenyarraa viidiyoo sanarratti sirriitti addaan namaaf bahee sagaleen sun sirriitti dhagahamuu danda'a? Yeroo viidiyoo sana maxxansinu sagaleen jara qulqulluudha sirriitti dhagahama. Haala kamiin akkasitti hojjechuu danda'an? Akkasuma yeroo tokko piraankiin jarri qabatanii dhufan kan jaartaaf jaartii darajaa wal hiikuu yookaan darajaa addaan bahu nama geessisu fudhatanii dhufanii naan argina. Akkasuma yeroo tokko daawwattoonni jaraallee kan jarri itti buufatanii akkamitti waan akkasii dalagdan akkamitti waan akkasii gootan kan jedhu koomentii jaratti argina yeroo baay'ee. Jarri kun haala kamiin viidiyoo akkasii kana hojjetaa jiru? Viidiyoo akkasii kana hojjechuudhaaf yaada nu barbaachisaa jalqaba kaka'umsa qabaachuu qaba namni tokko. Yeroo baay'ee nama bira jirra mana namaa jirra namoonni isin asirratti argitan ka pirankii akkanaatiif viidiyoo nama bohaarsan adda addaa fidanii yuutuubiin jaraa guddatee maallaqa guddaa irraa argatu. Namoonni kun akkuma keessanii mana namaa keessa hojjetu hojii adda addaallee ni qabu. Garuu saatii firii ta'anitti saatii boqonnaa jaraatti viidiyoo ajaa'ibaa kana hojjechuudhaan uummata jaraa biraan gahaa jiru. Tokkoffaa nu bohaarsaa jiru, lammaffaa irraa barannaa, sadaffaa afaan guddisuu irratti aartii afaan Oromoo kana ol kaasuu keessatti shoora guddaa taphataa jiru namoonni akkasii. Akkasuma nama bohaarsaa maallaqa irraa argataa jiru. Namoonni baay'een viidiyoo yuutuubii irratti maxxansuudhaan maallaqa gurguddaa irraa argatanii jiraatu. Namoonni akkasuma obboleeyyan keenya kan taalantii akkasii osoo qabanuu osoo dandeettii akkasii kan kana caalu barnoota waan namaa kennuu danda'u waan nama bohaarsuu danda'u osoo hojjechuu danda'anii haala kamiin maxxansaa jiru? Namoonni kun haala kamiin viidiyoo akkasii hojjetaa jiru? Waliigalteen jaraa maal fakkaata? Waliigaltee ajaa'ibaa qabu, baay'ee namatti tolu. Hojiin jarri hojjetaa jiranillee hojii bohaarsaadha. Kana caala bareechinee waan guddaa irraa eegna. Yeroo kana kaameeraa gurguddaa fayyadamuun dilas faayidaa takka hin qabu. Kaameeraan aktuaalii kaameeraa fayyadamuun qulqullina viidiyootiif baay'ee barbaachisaa ta'us kaameeraan miti irra caalaan jaraa kan waraabaa jiran viiyuu gurguddaa qabu. Kan jarri waraaban moobaayiluma jaraatiin. Moobaayiluma jaraa bakka adda addaa kaahuudhaan pirankii hojjechuudhaan isinis kaffaltii tokko malee gara yuutuubii dhuftanii yuutuubii kanarratti wanni isin barbaachisu moobaayila qabaachuudhaa fi yaada qabaachuu. Moobaayiluma keessaniin akkaataa itti waraabdan xiqqoosii barannaan xiqqoosii akkaataa idiititti gootan barannaan sanaan booda viidiyoon ofiinuu isinii qajeelaa deemaa jechuudha. Kan jarri waraaban moobayilumaani. Kaameeraas bitattan baay'ee bareedaadha. Kaameeraan irra caalaatti wanni inni isin barbaachisuuf istaandii qaba. Istaandiin isaa kun akka kaameeraan sun hin rarraafamne yookaan immoo yeroo waraabdan akka kaameeraan bakka takka taa'ee waraabuuf isin fayyada. Inni guddaan kana. Lammaffaan HD kwaalitii bareedaadhaan viidiyoo san waraabuu dandeessu. Akkasuma hiriyoota keessa waliin pirankii san dheeressitanii pirankii adda addaa jechuudha. Pirankii yeroo baay'ee pirankii jedhamee irratti barreeffame namoonni baay'een irra tuttuqanii bahu. Kana jechuun namni baay'een viidiyoocha daawwachuuf dhufee yoo daqiiqaa takka haga daqiiqaa lama viidiyoo daqiiqaa 8 yookaan 8 olii irraa daqiiqaa 1-2 qofa daawwatee bahe kaffaltiin isaa gadaanaa tahaa jechuudha. Jalqaba pirankii keessanii baay'ee bareechuudhaan akka nama hawwatu daqiiqaa 3 daawwadhaa 4 daawwadhaa akka namni jedhaa deemu jalqabarra waan mul'iftan baay'ee bareechitanii mul'isuu qabdu. Kana jechuun viidiyoon guutuun isaatu bareedaa ta'uu qaba. Garuu jalqabarratti waan saspensii nama godhu yookaan immoo maal qabatanii dhufan waan jedhu osoo tahe baay'ee bareedaadha. Obboleeyyan keenya kunis wanni jarri fooyyessaa dhufan ni jira. Kaameeraa dhoskuunoo maaliif hafuu hin dandeenye? Sagalee irratti gara sagaleetti yeroo deebinu jechuudha. Sagaleen wanni inni fageenyarraa dhufuu danda'u karaa lama. Tokko seetaappii manichaa sagalee san
fiduu danda'u. Lama yeroo waliin dubbattan callistanii afaan raasuudhaan waan feetan dubbattanii booda sagalee itti galchuu. Inni sadaffaan moobaayila tokko waraabaa takkammoo naannoo teessanii dubbatartan sana keessanii sagalee isa waraabu booda sagalee san walirratti deebisu. Inni ittaanu buluutuuziidhaan maayikiroofoonii darbuu jira. Maayikiroofoonii sana of cina kaawwattu ofitti dhiyeessitanii yookaan immoo uffata keessan keessa dhoskitu. Maayikiroofooniin sun buluutuuziidhaan bilbila sanaan wal qabateetta. So yeroo jarri bakka biraatii dubbatan kaameeraan sun sagaleedhaa wajjin sirriitti waraabaa jechuudha. Kana jechuun maayikiroofooniin uffata jaraa keessa yookaan immoo bakka ofirraa qaban sun akka inni buluutuuziidhaan achitti darbu tahaa jechuudha. Gariin garuu maal godhama? Kaameeraan sun ni dhofkama. Erga dhofkamee kahee garuu nama taheetu kontirool godhaa jechuudha. Bakki yeroo dhoskan sun ni mul'ata. Boodarra garuu itti siqaniiti waraabuu eegalu. Yeroo dhoskan qofa mul'isanii jechuudha. Gariin garuu sanumaan itti fufuu yoo ruuma xiqqoo ta'ee kaameeraan sunu moobaayilli sunu sirriitti dhageessisa sagaleessan ni dhagahama. Walitti manii dalagumoo ka jedhu irratti eeyyeen namoonni baay'een piraankii yeroo jedhamu wal dallansiisuu, wal mufachiisuu, walitti aaruu, qodaa caccabsuu waan akkasii dhufuun ni mala. Kanaafuu maal godhama? Yoo jaarsaaf jaartii tahee waan akkasiin kaameeraan dhoskee si eega ati gadi bahii daqiiqaa 5 booda ol deebihi ni dhufta waan akkasii irratti dubbanna ni aarta akkas goota na kabalta whatever waan waliin dubbatan san irratti dalagu. Dhumarra garuu piraankii ta'uusaa walitti kana jechuun actress tahanii dalagu jechuudha. Geemni kun hojiin jarri hojjetan kun hojii bohaarsaadha. Walitti mameeti kan piraankiin dalagamuu qabu yeroo baay'ee. Tarii sarpiraayiziin tokko tokko osoo walitti himamin ni dalagama. Piraankiin akkasii garuu walitti himameeti kan inni dalagamuu qabu. Jalqaba geema sana ni barreeffattu, teessanii irratti dubbattu, an karaktariin kiyya kana, ati immoo kana. Sanaan booda waan irratti dubbattan sana gara viidiyootti jijjiiru. Wanni isin hojjettan sun garuu waan nama barsiisu, waan nama bohaarsu, waan dhalootaaf darbu osoo keessanii dabarfattanii baay'ee bareedaadha. Osoo immoo ammas piraankii jettanii irratti barreessuun hafe baay'ee bareedduu ta'a. Maaliifi namni saspeensi tahee sirriitti akka inni haga dhumaatti daawwatu isa taasisa. Maali jedhee dhuma isaa arguuf. Daqiiqaa xiqqoo keessaaf viidiyoo kana gara maallaqaatti jijjiiruu dandeessu jechuudha. YouTube irrattis fudhatama qabdu viidiyoo ajaa'ibaa hiriyoota keessanii wajjin waraabdanii dandeettii inni barbaada. Namoonni kun irratti tahabanii irratti cinqamaniiti kan jarri fuudhanii dhufaa jiran. Tahabiin sun garuu namni kamuu waan hojjechuu danda'u. Leenjiidhuma yeroo xiqqooti kan inni barbaadu akkaataa kaameeraa itti qabanii waraabanii fi sagalee irratti galchan akkasuma viidiyoo akkamii akka hojjechuu qabdan sanarratti yaada qabaachuu. Yaada qabaannaan viidiyoo ajaa'ibaa hojjettanii uummata biraan gahuu dandeessuun isiniin jedha. Hundi keessanuu irratti yaada aartii Oromoo guddisuu irratti, afaan Oromoo guddisuu irratti hojjedhaa. Warri irratti hojjetaa jirtan rabbiin isin gargaaru isiniin jecha. Namoonni chaanaalii Oromoo Teeknoo kanaaf haaraa taatan sabskraayibii, laayikii, sheerii hiriyoota keessaniif gochuu hin dagatina. Chaanaaliin kun chaanaalii keessanii guddisa. Laayikii, sabskraayibii, sheerii gochuun guddifadhaan isiniin jedha. Turtii gaarii.